Hayyee galatoomaa seenaa oduu isinitti himnaa oduu qabannee dhiyaannee irraa har'aa oduu isinitti himnaa seenaa egaa oduu otoo isinitti himin duraa oduun keenya kan yeroo hunda ispoonsara nu godhu ispoonsarri keenya African Light Book and Coffee Shopidha. African Light Book and Coffee Shopini yeroo hundumayyuu egaa qophii kana sponsora kan godhuudha. Qophii kana sponsora godhee kan isinii dhiyeessuudha. Kanaafi African Lightiin yeroo hundumayyuu filannoo keessan haa ta'u. Filannoo keessanii jalqabaa isinii haa ta'u. Yoo barbaaddan kitaaba, yoo barbaaddan buna, kan barbaaddan nu ajajuu dandeessu. Akkuma beekamu namoonni tokko kitaaba tokko nu gaafachaa jirtu. Kitaaba biizinasii, kitaaba meedikaalaa, kitaaba akkasumas barumsaa fi keessattuyyuu non vaayilensiis warri nu gaafatan jiru. Hunduma isaatiyyuu qabnaa. Isin qofa kitaaba kanan barbaadan jedha. Yookiin immoo kitaaba nutis darbee kitaaba haaraa fa'a hin baasna. Fakkeenyaaf kitaabni Obaamaa amma baay'ee eegamaa jiru Promised Land Noovembarii 17 baha. Kitaabicha hin qabnaa. Kitaabicha garuu hanga Noovembarii 17tti gurguruun dhorkadha. Guyyaa sanitti Noovembarii 17tti akka isin bira ga'u yoo barbaaddan ammuma ajajachuu dandeessu. Garuu manni kitaabaa kamiyyuu deemtanii Ameerikaa keessas haa ta'u addunyaa irratti kitaaba kana Noovembarii 17 dura kan gurguru hin jiru. Kanaafi nutis akkuma warra kaanii akkuma kitaaba kamiyyuu Amaazoon irraa kitaaba bittanis haa ta'u iddoo biraatis kan bittan haa ta'u guyyaan inni gadhiifamu sun Noovembarii 17 Noovembarii 17tti isinii dhiyeessuu dandeenya. Kanaafi kitaaba kanas nu ajajuu dandeessu. Hundaafuu kitaaba qalbiin keessan fedhe kanan dubbisuu barbaada. Kanatu na gammachiisa. Otoon kana dubbise na jijjiira yookiin na gammachiisa, na bashannansiisa kan jettan beekumsaan irraa argadhaa kan jettan barbaaduu dandeessu. Galgala kana kitaaba meedikaalii akkasuma callisee ilaalan ture. Kitaaba meedikaalii 3,000 ol qabna. Kitaaba Oromoo immoo 300 ol qabna. Akkasumas diikshinarii akka ajaa'ibaa ta'e egaa isinitti himee jira kana dura afaan Oromoo afaan 50 olitti kan hiiku diikshinariin nu bira jira. Kanaaf afaan Chaayinaa yookiin afaan Afrikaa keessa jiran yookiin afaan Awurooppaa kamiyyuu haa ta'u afaan Oromoo gara kamittiyyuu kan hiiku diikshinariin nu bira jira. Kanaaf immoo gammachuu fi ofiin boonna waan kana isinii dhiyeessuu keenyanii afaan Oromoos akkuma afaan kamii caalayyuu afaan Amaaraa agasii waan qabu natti hin fakkaatu. Kanaan egaa baay'ee gammannaa. Warri hojii kana hojjetanis baay'ee galateeffannaa. Wajjumaan hojjechaa turre hojii kanas. Egaa kanaa ergan jedheen booda liinkiin achirra isinii jira. Liinkii sanaanii kitaaba barbaaddan achirraa ilaaluu dandeessu. Bunas yoo barbaaddan ammaaf buna gujii qabna. Buna gujii jechuun buna baay'ee beekamaadha. Buna akaamaa, buna inistaantii qabna. Yoo barbaaddan immoo yeroo dhiyoo keessatti buna dheedhii waan jedhanii namni gaafachaa jiranii fi buna dheedhiis isinii dhiyeessina. Tole erga kana jenneen booda gara oduu keenyatti deemnaa. Oduun keenya jalqabaa loltuun Oromoo fi Amaaraa walitti bu'anii jedha. Egaa oduun naannoo Sumaaleetti magaala Qabdahaarii qunname yookiin arganne akka ibsutti loltuun Oromootii fi loltuun Amaaraa walitti bu'anii loltuun 4 akka du'anidha kan dhageenye. Ka'umsi isaa maal akka ta'e hamma ifa hin taane otoo jennu oduu kanarratti oduu wal dhahaa 2tu jira. Achirraa wanti dhageenye. Namoonni tokko akka jedhanitti loltuun Oromoo fi loltuu Amaaratu walitti bu'ee loltuun 4 wareegamanii jedhanii himanii jiru.
akkasumas oduu kanaa qulqulleeffachuudhaa fi kan jalqaba ilaallee Sumaalee News Networkiidha achirrattis bahee jira. Egaa kana innis waanuma kana kan nu mirkaneesse kanaafi loltuun Oromoo fi loltuun Amaaraa walitti bu'anii akka namni 4 du'anii gama biraatiin garuu lakkii walitti bu'iinsa deeggartoota kubbaa miilatu jira. Kanaafi dargaggoonni garee uumanii kubbaa miilaa yoo taphatamu deeggartoonni isaanii sun walitti bu'anii achi loltuun jidduu galee dhukaasa banee kan jedhanis jiru. Egaa gara kanaanis namoonni 7 miidhaman warri jedhanis jiru. Hundaafuu loltuun hanga ammaa dhukaasaa akka jiruu fi dhukaasni kun qabir dahar keessatti haga ammaallee akka hin laafne kan dhageenye dhukaasni haga ammaa akka dhaga'amaa jirudha kan dhageenye. Walumaa galatti wanti loltuu keessa deemaa jiru baay'ee nama sodaachisaa. Loltuun kun walitti garagaruu danda'a jedhamee yeroo dheeraadhaaf dubbatamaa ture. Hunduma caala loltuun sabummaadhaan wal qoodanii jiru. Loltuun Oromoo gara tokkoon, loltuun Amaaraa gara tokkoon, loltuun Tigraay gara tokkoon, kan saboota biraas akkasuma gara tokkoon. Kan ammoo kan godhe Abiyyiidha. Abiyyi otoo biyyattii kanaa karaa kana akka deemtu gochuu baatee hundumaa qixaa ilaalee ija qixaatiin wal qixxeessee deemee jiraatee loltuun kunis walitti ka'uu hin danda'u. Kanaaf egereen raayyaa ittisa biyyaa baay'ee yaachisaadha warri jedhanii warri ekspertii keessattuu dhimma waraanaa Itoophiyaa warri hordofan akka jedhanitti meeshaan waraanaa walakkaadhaa ol naannoo Tigraay jira. Akkasumas ajajaan jiddu galaa hunduma caala naannoo Tigraay irraa kan dhufanidha. Loltuun gadii immoo Oromoo fi Amaaratitti baay'ata. Hunduma caala immoo Oromoo irrallee Amaaratitti baay'ata. Kanaaf meeshaa ittisaa otoo hin ta'in meeshaa walitti garagaree wal nyaachuu danda'u wayii ta'uu danda'a jedhanii namoonni baay'een shakkaa jiru. Kanaaf biyyattii keessattuyyuu yoo haala amma jiru kana gara diigamaatti yookiin diigamuutti hin deemti ta'ee fuulduratti loltuun kuniyyuu garamitti garagaraa akkam godhaa akkamitti isas to'achuu fi gaggeessuun danda'ama kan jedhu gaafii guddaa uumee jira. Hundaafuu egaa wanti qabir daharii arganne kun waan gaarii miti, oduu gaarii miti. Akkasuma walitti bu'iinsi kun uumamee jennaan dafee dhaamuu baannaan balaa guddaa baatee as deema. Gara oduu lammaffaatti dabarraa. Oduun lammaffaa wanti Shimallis Abdiisaa dubbatee fi gochi daa'imummaa Abiyyi mufiyaatii guddaa uumee jira. Duraan dursee jechi Shimallis Abdiisaa har'a Harargee keessatti dubbatee hunduma caala baay'ee nama qaanessaa. Namoonni baay'een mufaatii isaanii himanii jiru. Kunis Shimallis Abdiisaa akka jedhutti tokko waaqni nu gargaaree du'ee jira. Waaqni nurraa fudhateera ajjeesee jira. Tokko immoo qaallittii galee jira. Kan kana dura nu buqqisaa ture, kan kana dura nu waraanaa ture, nu rakkisaa ture. Inni qaallittii galee jira jedhee jira. Uummanni egaa kana akkamitti hubatee inni Waaqayyo nu hiikee ajjeefame jedhee artistii keenya jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaati. Gama biraatiin inni immoo qaallittii gale jedhanii Jawaar Mahammadii jedhaniiti kan isaanii dubbatanii. Haa ta'u malee namoonni akka dubbatanitti dhiifama wajjiniini. Haa ta'u malee namoonni akka dubbatanitti kuni namoota Shimallisitti dhiyaatan kaabiniidhuma isaa keessaayyuu nama tokko arginee akkamitti akkas jedhama wanti kuni dogoggoraa maalii kana hunda jibbi jira jennaani lakkii waan akkasii hin jenne waan akkasii otoo hin ta'in wanti jedhamu yaalame namni akka
waaqayyo nu hiike natural death yookiin waaqumatu ajjeese jedhamu Abrahaam Kwartarii. Abrahaam Kwartar kuni gara Sumaalee goruudhani duraanii militarii keessa ture. Isatu uummata Oromoo akka buqqa'uu fi akka waraanamu godhe jechaa turanii jedhanii gama biraatiin immoo qaallittii akka bu'u yookiin qaallittii akka dhaqu kan godhame abdii illeeti malee Jawaar Muhammadii miti jedhanii jiru. Haa ta'u egaa sana inni Shimallis Abdiisaa kanaafin kana jedhee haga as bahee wanta kana ifa godhutti nuti akka uummanni bal'aan fudhatetti kan fudhannu Hacaalumaa fi Jawaariin fudhannaa hunduma caala egaa kana keessatti Shimallis kan ifa bahee yeroo tokko tokko dhugaanis nama dubbisa jedhama. Hunduma caala ajjecha sana keessa harka qabu jennee amanna. Maaliif ajjecha sana dura dhaadannoo garaagaraatu godhamaa ture. Lammaffaa immoo Jawaar hidhuudhaa fi wanti garaagaraa lakkaamaa turanii intelligensii Eritiriyaa irraa wanti argannes Jawaarii otoo Hacaaluun hin du'in dura naannoo Maarchiitii jalqabee Jawaar hidhuudhaa fi sababni barbaadamaa akka turedha. Hunduma caala amma ragaan nuti argannu akka ibsutti naannoo Oromiyaa jeequmsi akka uumamu kan barbaadamee fi Jawaar ittiin hidhuudhaa fi kanaaf fakkeenyaaf gaafuma artistaa Hacaaluun du'e sanii namoota iddoo biraatii fidanii naannoo akka Shaashamannee kanatti akka Baatuu kanatti namoota iddoo biraatii fidanii achitti harcaasuudhaanii gocha kana godhaa bittinneessaa nama gubaa nama ajjeesaa jedhanii ajaja kennanii fi achiin booda kantiibaan Shaashamannee mana murtiitti akka dubbatetti ani wanti kun humna kootii ol ta'ee dafee loltuun naa qunnamu humni nageenya dafee naa ergamu jedhee Shimallis Abdiisatti bilbilaanii Shimallis Abdiisaa galii rafinaan jedhee mana murtiitti dubbateera. Kun hundi kan argisiisu beekatiif akka gadhiisanii fi beekatiif Jawaar ittiin yakkuudhaaf wanta godhamedha malee wanta biraa miti. Lammaffaa reeffa deebistanii reeffa olii gadi ooftanii kan jedhani Shimallis mataa isaatiin reeffa Amboodhaa deebisee reeffa Amboodhaa erga deebiseen booda gara jiddu galaa geessanii jeequmsa akka uumamu Finfinnee keessatti jeequmsa akka uumamu barbaadameeti. Kanas Jawaar ittiin yakkuuf ture. Bariisaa isaas namni achitti inni ajajee poolisoota keessaa ajaja sana isarraa fudhatanii raawwachaa turan namoonni dubbatan jiru. Dhaqaatoo mana Hacaaluu maatii isaa dhaqaatoo reeffa fudhatoo awwaalaa jedhee militariidha. Ajaja erga dabarseen booda namoonni suni namootatti dhukaasanii namoota iyyuu ajjeesanii reeffa fuudhanii deemanii karaa ga'anii uummanni u'uu jennaan immoo ka'anii deebisanii waan sana achiin booda nama hunda achirraa dhorkanii awwaala sana akka nama hin taanetti Hacaaluu awwaalanii. Egaa yakka Shimallis isinitti muufan kana hunda sanatti aanee isaan nagahe hin jenne namichi kuni isaan nagahe jedhee harka hin qulqulleeffannee yommuu siidan Hacaaluu Amboo Yuunivarsiitii iyyuu miti bajeta mootummaatiin otoo hin ta'in hojjettoota barsiisotaa fi hojjettoota Yuunivarsiitii Ambootu mindaa isaanii mindaa ji'a tokko kennanii qarshii walitti buusanii goota kanaaf siidaa ijaaran. Kaampaasii Amboo Awwaaroo fuulduratti jechuudha. Awwaaroo balbala isaatti ijaaranii achiin booda siidaa kana ijaaranii siidaan kuni Hacaaluun gaachana qabatee eeboo qabatee maayikii qabateeti achirra taa'aa. Achiin booda siidaa kana erga ijaaranii nu eebbisiisi jedhanii erga waamaniin booda Shimallis jedhee maraate. Sababni isaa waa lama dubbate akka qulqulleeffannetti sababni isaa tokko otoo nutti hin himin siidaa kana ijaartanii. Siidaa ijaaruudhaaf pirezidaantii mari'achiisuun maaliif akka barbaachise nuuf hin galu. Pirezidaantiin waanuma hunda beekuu hin qabu. Abiyyis Shimallis waanuma hunda beekuu hin qabu. Ani yoo natti tole amma artistii kana waan hin jaaladhuu fi jaalannoo isaatii jedhee yaadannoo irratti barreessan suura isaatiin maxxanseen jira.
Namoonni baay'een biyya alaa kanatti shartii ittiin maxxansu waan garaagaraa ittiin maxxansu. Kanaaf suni mirga ta'uu qabaa ture. Hojjettoonni sun immoo qarshii isaaniitiin kan siidaa kana ijaarsisanii kanaaf inni kabajamuufii qabaa ture. Hin goone sana. Sababni lammaffaan inni dhiyeessee nuti otoo hin ijaariin isin maaliif ijaartanii? Kunis waan fudhatama hin qabnedha. Isaan waggaa 5 ta'anii isaan eeguu qabu. Maaliif walitti dhufa? Mootummaan naannoo Oromiyaa siidaa Hacaaluu ijaaruu baatee fi barsiisonnii fi hojjettoonni yuunivarsiitii Amboo walitti qabanii qarshii sanaa siidaa ijaare. Maaliif walitti dhufa? Maaliif gammadee waan sana eebbisiisee deemuu dide? Otoo jallina qabaachuu baate, otoo keessi isaa rakkoo qabaachuu baate jechuudha. Kanaaf namtichi kun kana caalaan obsuu fi waan qabnu natti hin fakkaatu. Namtichi kun kana caala Abiyyi caala hammaachaa deemaa jira. Abiyyi caala badii guddaa geessisuudhaaf deemaa jira. Akkasumas dheengaddaa irreecha waan ta'e hin beektu hundi keessaniyyuu irreecha irratti eenyuyyuu isan kadhannee irreecha irratti abbootiin gadaa tokkooyyuu irreechi baajiidhaan haa galamu hin jenne isaanumatu walii galee kan ammoo adda dureedhaan kan raawwachiise Shimallis Abdiisati. Irreecha keenyas kan nu dhorkeessa. Awwaala Hacaaluu nu dhorkee, irreecha nu dhorkee, namoota meeqa ajjeesisee waan kana waan gaariidha jennee isarraa himnu wallaalle nama kana. Waan kana jennee isarraa himnu wallaalle hundaafuu egaa kuni mormii guddaa uumee jira. Boruuf iftaanis egaa akkasumatti mormiin kun waan itti fufuu fakkaata. Kanuma wajjiniin Abiyyi Inxooxxoo paarkiin eebbisiisa jedhee gaara Inxooxxoo ol bahee achiin booda akka ijoollee konkolaataa ijoollee kanarra taa'ee suura ka'uun nama baay'een akka namticha kana tuffatanii fi akka namtichi kun dhuguma sammuun isaa sirrii hojjetaa jedhanii gaafatanii ta'ee jira. Isas otoo jennu Abiyyi yeroo baay'ee yeroo tokko tokko raashinaalii yaaduu hin danda'u rakkoo fayyaa sammuu fayyaa waan qabuuf yeroo lola Eritiriyaa sana baadimmee irratti hiriyoonni koo ani reediyoo dubbisuudha achi deemee nama 5 turre achi na biraa erga ajjeefaman erga jedheen booda yeroo tokko tokko halkan iniyyaa inaaraa waan godhu sin beeku kanarraa kan ka'edha. Yeroo tokko tokko rakkoo fayyaa rakkoo sammuu qaba kan jedhamu. Kanaaf tarii sumatitti dhufee ta'uu danda'a. Hundaafiyyuu suura akkasitti ka'uun suni kan kolfaa fi kan tuffiisa godhee jira. Egaa kana erga jenneen booda gara oduu keenya sadaffaatti dabarraa. Oduun keenya sadaffaanii waa'ee ibsaa mana marii Ameerikaa isinitti himna. Manni marii Ameerikaa kaleessaa ibsa baasee jira. Namoonni baay'eenis akka na gaafatanitti kaleessaa miidiyaan tokko Africa Today kan jedhu ibsa kana baasee jira. Miidiyaa gurguddaadhaafis kanaan kennama jedhamee yaadama. Miidiyaan kunis akkasuma gabaasu. Kana ibsa kana yoo kennamu kontekstii isaa duuba isaa isinitti himu waan durduubee isaa jiru jechuudha. Ergaa Abiyyi karaarraa maqee namoonni baay'een karaa garaagaraatiin itti himuu yaalanii jiru. Itti himuu yaalanii ta'uu didee karaa keessatiin gorsuudhaaf yaalanii jiru. Innis ta'uu didee kanarraa kan ka'ee Abiyyi lakkii jechuu ni qabnaa jedhanii manni marii Ameerikaa yeroo darbee namni 20 mana marii Ameerikaa keessaa Kaaren Baas kan kaleessaa ibsa kana kennite dabalatee ishiitu walitti qabee yeroo saniyyuu maali dhiyeessite mana mariitii fi Mike Pompeyootti dhiifama. Mike Pompeyootti xalayaa barreessanii ture. Xalayaa barreessanii waan tokko godhamuu qabaa jedhanii ture. Akkasumas bakka bu'aan New Jersey Chris Smith Mike Pompeyoodhanii hamma dandeessetti waan kana sirreessi
oduu gaarii miti kanani ani argachaa jiru Itoophiyaadhaa wanti dhufu oduu gaarii miti. Kanaafiyyuu adaraa kee waan tokko sirreessii jedhanii dursanii gaafatanii jiru. Akkasumas karaa ollaatiin sochii garaagaraatu godhamaa ture. Ollaan karaa loobiitiin baay'ee waan baay'ee hojjechaa ture. Haala kanaan egaa ollaan warra mana marii Ameerikaa kana wajjiniin wal qunnamee namoota isaan beekaniin karaa namoota saniinis hojjetee namoota kana amansiisuudhaaf hojii guddaatu godhame. Akkasumas hayyoota namoota kana irraan dhiibbaa ga'uu danda'an namoonni warri House of Representative kana keessatti fudhatama qaban isaan kana affeeree fulbaana fulbaana 24 fi 25 mari'achiisee jira. Fakkeenyaaf isaan keessaa tokko Jooshuwaadha. Jooshuwaa Marsiveenii isa keessaa tokkodha. Jooshuwaa Marsiveenii kuni gara ollaan affeeree uummata Oromoottis dubbatee yaada Ameerikaan akkamitti dhufuu dandeessa. Ameerikaan gaheen ishii Itoophiyaa keessatti maal ta'uu qaba akkamitti adeemama kan jedhu yaada qorannoo tokko dhiyeessee jira. Akkasumas namoonni biraa akka David Sheen, akka Cohen, Herman Cohen, Terence Lyons namoonni akkasii sun achirratti dhiyeessanii jiru. Akkasumas namoonni biraas waan kana achirratti dhiyeessanii jiru. Kanarraa kan ka'ee isaa torbanitti manni marii Ameerikaa hiiringii qopheessee hiiringii sanirratti dhimma Itoophiyaa irrattis namoonni akka yaada kennanii fi maal godhamuu akka qabu jedhanii jiru. Haala kanaan egaa dhumarra riizoluushiniin isaan baasan sun riizoluushinii yookiin murtii ollaan baaseen wal fakkaata. Otoo jennu ollaan durseeti mana mariitti ergee jira. Riizoluushinii ollaan baasee weebsaayitii keenyarraa argachuu dandeessu. Akkasumas riizoluushiniin kun maal akka qabu isinitti himuu nan danda'a. Riizoluushiniin kun otoo jennu weebsaayitii koorraa yookiin feesbuukii koorraa akkasumas kan ollaarraa argachuu ni dandeessu. Riizoluushiniin kun egaa inni jalqabaa kan gaafatame mana marii Ameerikaa warri hidhame akka gadhiifamuudha. Warri hidhame gaafii tokko malee haal duree tokko malee akka gadhiifamanidha. Namoonni kun siviiliyaanidha. Namoonni kun akka waa hojjetan hin qabani. Kanaafiyyuu namoonni kun immediately gadhiifamuu qabu jedhamee jira. Kana kan ollaan gaafatee riizoluushinii kana ollaan haa qopheessu malee warra wajjiniin jiran isinitti hima. Sanaan alas kan biraa take immediate measure to address the human right crisis jedhanii achi jalatti waan garaagaraa gaafatanii jiru. Ollaan fakkeenyaa fi seeraan ala namoonni hidhamaa jiru, seeraan ala namoonni ajjeefamaa jiru, seeraan ala manni namaa sakatta'amaa jira, saamamaa jira. Kuni hunduyyuu rakkoodha. Kanaafiyyuu dafanii kuni akka irratti hojiin hojjetamu jedhaniiti kan isaan kan ollaan gaafate. Achi inni sadaffaa gaafatame engage in a dialogue on addressing Ethiopia's current political crisis jedhanii hunduma caalaa sabaa fi sablammiin biyyattii sanaa akka heera biyyattii sanaatti akka irratti hirmaatu fi akka mari'atu wanta amma jiru kana irratti anatu isinii beeka, anatu isinii ceesisaa, mul'ata kootii akka kan Abiyyi jedhu kana isa kana dhiisee hunduma caalaa sabaaf sablammii biyyattii sanaa akka hirmaachisuu fi akka irratti hojjetu kan gaafatamedha. Achirraan arfaffaan promote long and short term resolution jedhamee isa jalatti fakkeenyaa fi buufata 39 akkas 39 jedhan sana buufata 39 akka hojiirra oolu. Fakkeenyaa fi sabaaf sablammiin ofiin bulchuun sun yoo barbaadan referendamiyyuu gaggeessuu akka danda'an. Lammaffaa militariin akka uummata keessa bittinnaa'ee jiru kun akka deebi'u. Akkasumas
tiraanspaaransii yookiin iftoominni kun akka babal'atu jedhanii jiru. Sanaan ala wanti ollaan gaafate inni guddaan set a time table jedhanii jiru. Mootummaan kun in amannaa hundi keenyayyuu guyyaan isaa guyyaan inni legitimacy qabu guyyaan inni fudhatama qabu Oktoobarii 5 yookiin onkoloolessa 5 darbee jira. Kanaafiyyuu mootummaan kun seeraan alaa. Mootummaa seeraan alaa waan ta'eef mootummaan seera qabeessa tokko akka dhufee hundaa'u haalli mijachuu qaba yookiin haalli mijatuu qaba jedhanii jiru. Egaa kana kan ollaan gaafate waan ollaan gaafate kana wajjiniin kan gargaaree kuni yaada hunda keenyatti kan jedhe sabaaf sablammii Itoophiyaati. Haaluma kanaan Human Rights League of Horn of Africa waan kuni kan kootis jedhee indoorsi godhee mirkaneessee jira. Qamaant advocacy group innis uummata qamaante bakka bu'ee kan hojii advocacy hojjetu innis waan kana dhiyeessee fudhatama argateera. Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association isaan kunis egaa ollaadhuma jechuudha. Ollaanis waan kana mirkaneessee jira. New American Academy qaamni jedhamus waan kana mirkaneessee jira. Security and Justice for Tigrayaan in Ethiopia qaamni kunis uummata Tigraayifiin hojjedha. Lammiin Tigraay iddoo kamittiyyuu nageenyi isaa akka eegamuufiin hojjedha kan jedhudha. Isaan kunis mirkaneessaniiru hin hojjenna jedhanii. Beenishaangul Community Awustiraaliyaa isaan kunis hin hojjenna jedhanii jiru. Hin fudhanna yaada kana jedhaniiru. Agaw Communitynis waan kana irratti hirmaatee jira. Egaa haala kanaan amma kan isinitti himnu manni marii Ameerikaa kan dabarse kunii fi kan ollaan dabarse wal fakkaataa jechuudha. Rizoolushiniin isaan baasan kun wal fakkaataa jechuudha. Rizooluushinii kanaan booda egaa rizoolushiniin kunis dhaqeeti State Departmentiitti hin gala. State Departmentiin hunduma caalaa Tiraamp jala jira, Riippaabilikaanii jala jira. Riippaabilikaaniin immoo xinnoo tarkaanfii irratti hin jabaatu. Tarkaanfii fudhachuu irratti. Kanaaf murtiin amma miliyoona 130 irraa qabame kun akkasumatti itti fufaa. Abiyyi kanarraa hin deebi'u taanan ammas namoota hidhaman kana hidhaadhaa hin baasu taanan akkasumas marii barbaachisaa, marii gahaa, marii qabatamaa warra sabaaf sablammii fi dhaabbilee siyaasaa wajjin gaggeessee jijjiirama tokko hin fidu taananii viizayyuu dhorkamuutti deemaa jiru. Namoonni baay'een mootummaa Abiyyi keessa jiranii viizaa akka dhorkamani kan dubbatamaa jiru gara State Departmentiiti. Kanaafiyyuu egaa kuni Abiyyi irratti dhiibbaa guddaa fida jedhamee yaadamaa jira. Hundaafiyyuu Abiyyi hanga kana dura beeknutti arginutti waan gurra qabu miti. Yoo asiin deemi jedhanii achiin deema. Kanaaf waan inni fudhatee fudhachuu baatee hin beeknu. Hundaafiyyuu haalli jiru Ameerikaanis baay'ee itti dheekkamaa akka jirtuu fi keessattuyyuu executive body warri jedhama warri seera hojiirra oolchan kun keessattuu White House'dha. Ilaalcha gaarii akka hin qabnedha kan oduun nuti qabnu kan nu ibsu. Egaa gara oduu keenya dhumaatti deemnaa. Oduun keenya dhumaa karaan Finfinneedhaa Amboo dhiifama Adaamaa deemuu cufamee jira. Karaan kun kaleessa sa'a boodaa jalqabee akka cufamedha kan dhageenye. Har'a ganamas karaan kun akkuma cufametti jira. Karaan kun karaa guddicha highway otoo hin ta'in karaa kaanii karaa durii sanaadha kan cufame. Karaan kun hunduma caalaa naannoo Duukamitti kan cufame. Sababiin isaa sochii qeerroon jalqabe kana wajjin wal qabateeti. Garuu gara mootummaatiin namoonni jechaa jiranii warra kaadiree durii warra fedhii dhabee isaaniitu karaan kun akka cufamu godhanii fedhii isaanii raawwachiisuudhaaf barbaadu jedhu. Egaa kanaan kaadireen durii kun eenyu akka ta'an opiidiyoon durii kun eenyu akka ta'an hin beeknu. Hundaafiyyuu uummanni naannoo sanaa falmachaa jira.
keessattuyyuu irreecha irraa hambisuun sunii fi irreecha kan warra kaanii akka gaariitti kabajanii irreecha callisanii hambisuun sunii rakkoo guddaa fi mufaatii guddaa akka uumedha. Kan nutti agarsiisu egaa waan jiru hordofnee isinitti himnaa amma sa'aatiin asitti naannoo halkan keessaa naannoo sa'aa 7 akka biyyaatti yoo lakkoofne akka Ameerikaatti immoo sa'aatii 1 sa'aatii 8 booda akka Minisootatti ganama sa'aatii 7tti keessummaa qabannee dhiyaannaa karaa simbirtuu miidiyaatiin abbaa gadaa qabannee dhiyaanna jennee jirra. Egaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sa'aatii 8 booda walitti deebinaa yeroo sanittis abbootii gadaa wajjin marii goonuu akka dhaggeeffattan isin affeerraa. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Filannoon keessan simbirtuu miidiyaa ta'uu wanta barbaaddaniif immoo